Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Jamiilaa 11 alhamdulillah ani nagaa kootii baga jiraattan baga nagaa walitti deebine isiniin jedha. Ammalee rabbiin haftee umrii keessanii keessa barakaa isiniif haa kaa'u isiniin jedha. Guyyaa har'aa viidiyoo uummanni keenya bishaan dhabee boolla keessaa waraabuu san isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Asumaan osoo gara viidiyootti isiniin dabarsin walaloo xiqqoo ustaazota keenyaaf dubbisuu barbaada. Na hordofaa. Ustaazota keenyadha. Yaa ustaazota keenya umrii nuuf dheeradhaa, hamtuu isin irraa haa qabu rabbummaan keenya. Dukkana ibsitu, doofummaa balleessitu, rakkoo biyyarraa mancaaftu, kan beela'ee beela baaftu, kan dheebote dheebuu baaftu, dhukkubsataa gargaartu, isa mana dhabee mana itti ijaartu, isa mana dhabee mana itti ijaartu. Mee akkamiin isin ibsu? Isin misaa'ila addunyaati, niwukilarii keenya. Waan ta'uuf hin taane isinirraa dhageenya, waan ta'uuf hin taane isinirraa dhageenya. Eenyutu rakkata osoo isin jirtanuu? Jaalala keessaniin jiraata uummanni keenya. Rabbiin isin haa milkeessu addunyaa fi aakiraa. Rabbiin isin haa milkeessu addunyaa fi aakiraa. Walaloon koos kanuma. Amma kallattiidhumaan gara viidiyootiin isin dabarsaa. Viidiyoo kanaan gadhumaatti hordofaa isiniin jedha. Turtiin keessan viidiyoo waliin. أجرهم بداسي ناف بلش جنة خيكاري دو أجرهم بداسي Tumsa wangkang gargasa degar salam nida iya walilasa debisa usisa alami fintumsa wangkang gargasa degar salam nida iya walilasa debisa usisa jolle akatiya tanna daga sani jolle daga gira tanna kade sani ufatat aban amma swanyatani isini dirmada kadaimani isini dirmada kadaimani Babeenya sarjoomuun kee guddaa khayrii hunda keessaanii qabda gooda maaliif gooda dhabdee mudatte booda balleeysaan tee maali namuusiin ooda tokkummaadha dhabde tokkoomuu qabda yoomuuma tokkoomte sidhinti madaan yoomuuma if garte wayyooyta madaa tanaan na yaachise annaaf buuse gaddaa toltuute arkeeme yoomin gammada toltuute arkeeme yoomin gammada jiruute arkeeme yoomin gammada seenaate arkeeme yoomin gammada gootanke arkeeme yoomin gammada gootanke arkeeme yoomin gammada sheekanke arkeeme yoomin gammada seenaante rokotte jiruudhaan gogotte biftuun itti dhiite gogolloyte duwida seenaante rokotte jiruudhaan gogotte biftuun itti dhiite gogolloyte duwida. Hawaasa keenya warreen sagalee tiifuu dhageessa. Ani umurii biyya keessatti takka hangan umurii biyya keessatti hangan hawaasa keenya keessa deemu rakkoo akkana namni yoo sabti gaanaas keessa rakkoo hawaasni kun itti allayyaa kana keessa akkaataa itti isaan bishaan baafatu qaamni isaanii isaan jiidhee tiraka matatti hidhatanii as keessa sa'aa meeqa deemanii bishaan baafatan. Ani umrii biyya dheeraan dalagdee takkaa biyya tana dhufeettis hin beeku harree hoggaan kana arku silaa galuu baannee hawaasa keenya keessa akkana rakkoo kana keessa nuti magaalaa makiinaa babbareedduu yaade yaa hawaasa keenya akkamitti nuti eela tokko asitti uummata kanaaf qonnee baasuu dadhabne osoo lubbuun jirru osoo maallaqa qabnu osoo magaalaa jirru daa'imni tun akkamitti allayyaa kana keessa sa'a meeqa deemtee sa'aatii meeqa deemtee akkana jiitee akkana kana baadhattee sa'a takkachi keessaa deemtee jilbaan deemaa as keessaa bishaan baaftee wallahi bakkatti deemurraa if wallaallee jechaani waan wanni gochuu dandeenyu jiru yoo rakkoo uummata keessanii kana hiikuu dadhabdan yoo rakkoo uummata keessanii kana furuu dadhabdan firraa yoo dhumtanii dhabamtan irra wayyaa
achirraa yoo dhumtanii dhabamtanii irra wayyaa bishaan kadhatee namni namaa baasu addunyaa kanarratti Afrikaa guutuu keessatti Awurooppaarraa Eeshiyaarraa Ameerikaarraa biyya adda addaatiif dirjitiin dhaabbanni adda addaa bishaan qotee makiinaa meeqa fidee namaa baasu ummanni keenya dhiinni keenya lammiin keenya akkanatti akka waraabeessaatti akka jaldeessaatti goda kana keessa deemte akkanatti huccuun irra jiite akkanatti huccuun isaanii bishaan taate huccuun isaanii akkana bishaan taate as keessa deemanii akkana jiraatan osoo nuti magaalaa keessa mana babbareedaa keessa sajannata fakkaatu makiinaa babbareeduu yaalu hawaasni keenya akkanatti rakkatanii akka jaldeessaatti allayyaa tana keessa deemanii bishaan baafatan waan akkanaa jiraata akkaan dhageenye ummata beelawe gammoojjii tana keessatti ummata beelawe midhaan nyaachifna jennee osoo yaanu waan kana nama akka bineensaatti biidoo duudarra baafatee daa'imni qaqqabachaa akka jaldeessaatti kutteedhaan eela kana keessaa za'a meeqa deemtee tirika matatti hidhattee baaftu ijateenyaan agarree garaan keenya nu dadhabee biraa deemuu wallaalle mee namni hundi warri wajjin dhufneen Ustaz Raayyaa Faajii, Ustaz Sufyaan Faajii nama hedduu makiinaan wal bira dabarre malee mee namuutu waan agartan. Eela kanaasiin gallaala hanga gubbaa kana malee nifu namni as keessa galu bineensa jettan moo nama jettan. Akkamiin namni kana harkaa jiru bareedduu namni jiraata. Uummata kanaaf yoo bishaan hin baafne wanni nuti addunyaa kanarra jiraannuuf maali? Wallaahi waan hin dubbadhullee hin beeku. Mee warri na wajjin harkitanis waan kana dubbadhaa daa'ima kana akkatti mee as harkaa akkanatti bishaan isiin mee argaa akkanatti argaame akka kana baadhattee as keessa akka jaldeessaatti daa'imni silaa irra baratu tahee garee biyya tanaa boru taatu namni as keessa miciyyoon tun amma sa'aa sagalis seeneeti biidoo tokkichaa kana sa'aa 11tti waraabee as keessaa bahee jedhe dhugaa bineensillee jiraachuu hin jiru jaan ogaa gaafannu asuma keessa namni akka bineensaatti rakkoo tana keessa deemee akkana jiraachuun jiruun kana achi maaltu jira nuti waan hin jedhu beeku mee obboleeyyan kiyya waan kana argan isin wajjin dubbatanii namni kun walaan ammallee kabiraa ifa ibsate keessa akka bineensa akka ol deemu jiraatu dan qabu. Baga Rabbiin bakka tana isin garsiise mataa kiyyarraa eegalee waan feete kijiba osoo hin taane akkuma abbummaa fedhe na harkutti akkuma bulchaan keenya na harkutti na murteessaadhaati. وأنا قبل تكرهون والله بالله ربنا هذا ونسيتم وأنا قبل تكرهون والله بالله ربنا هذا ونسيتم لو هجين دوتا تلفزيون أفهموا في متغنى يا بليانجية والله سمينا تيابلوا وفيدنا مرتيسا مين كما ويبدأ كل من نقوم وفيدنا رأبوني يا ماس تبيجي ولا بوهنيا ولا كنا تبوهنيا فإن متغنى نرسيسه عندنا بأسيدي أبغي يا تجنا دليمله मैं पुमा जीती पुमा है पुमा मगर नोई के खाना लाले आज के तो जाने मत खाना वांग कम निधन तीन yang खाना वांग तब नो मैं अरुमान तनरा एकली सुकी दिया फोटोनी तेनी फोटोवानी दंतोवानी जर्ग के साथ निंजारा कुशारे खाना जीनिस वांग तनी वो ना थी अब मोरा एकले वांग कनो मत खाना सुकी आदम मुझे उन दूसरे हाथ पत्ती पर हमें इतने वो मत दीजिए मुझे मदर के दिलेने कबचा दिलेने तो पुमा जन्ने वांग कनो namni bal'oo keessa jiru isa rakkateef waan rakkataan jiru see innahu haalli uummanni keenya keessa jiru hedduu nama gaddisiisee hedduu nama naayisa laalamma hallayyaa tana keessa namni qaqqabachaadha as jala lafa jala ka qilleensa hin qabne hoogsa jennin jirre zaameeqa deemee bishaan kana waraabbatee as keessaa baafatti uzaa lama tura gubbaa tana deemee bakka tana dhufuudhaaf uzaa lama tura rakkoon hawaasa keenyaa rakkoo hirriiba nama dhoofitee nama baareessitu ربما رحمة عبدالله في نبيل بيتي رفي هالنير خبشان دو قبو خبشان التندك دو قبو خانق ربي سالة تسير راح ليس جري أمتا خنا الجرمتي ربي بك كنا ترى كنا يسمى لله أمتا خنا برك كدابتو رامنا دبتشون دن دينيو وان أمتا خنا ربما نها دبتو متيار يونير تعالى ربي وان سامي هدوك إن شاء الله وانت رامكم ورخالي ورخالكم ميمال كاليسان عرب اوكي اوكي جنب كده دكتور كمان سني ما جايين ردا أردوان tak
Rakkooteenya aduudha ammata nurra gahee ammata lamaaniiti deema. Bishaani barzaalaa keessaa baadaan ol buurra. Onkoodhaan hojjirti rakkoon teenya tanuma ga'a. Rakkinni keenya guddaan isa kan jiru kana miskiinummaa waa dhabaa miti kan boojii ta'uudhaan bira rakkannee hin qabne isa kana moojuubaa kana bira rakkoo guddaan qabdee gargaarsa dhabnee tabaroota biyya maddiidhaa isaanii akka rakkoon qabdee rakkoonni keenya kanaan biyya kan moojuudhaa keenya bulaa rakkoon takkallee karaa beelaatiin waan waa'ee kamaa jettu akkasii dhumatti jirraanu calafa jirra anaarraa himatti. yaa ummata muslimaa laalaa bakka tana goda kana keessa amna sa'aa tokkoo deemanii bishaan waraabamaa ijoolleen daa'imni tun huccuun irra jiitee ifaadhaan ifaa ibsachaa allayyaa tana keessa gadoo qaqqabachaa yoo namaa mucoo caattee hufan qacaccaban kana keessa kana deemanii bishaan waraabbatanii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Eessa dhuftan? Hangam takka deemtan? Tirifa kana maaliif deemtan? Tirifa rakkoota nu dabarsaan abeeti kana mootummaan nu dabarsaa kun biyya kanaa jira. Holqa bahara saalaa jiin. Maqaansa? Bahara saalaati bahara saalaa. Bahara Saalaa. Bahara saalaa mul'ise jechuudha. Ayyee namni akkamis seenes keessa waraabachuu dandeenya jawwiisa. Ministeerraa egaa amma hallayyaa amma intalti garaa qabdu faan keessa deemutti shakaruma mashaqaa ni ukkaamamti. Xiqqoomarraa akkeessa jira nuti akkumarraa taa'uu dhabaa asirra jirra. Hoggaa keessa deeman dukkana moo ifa? Dukkana ifan qabu. Maaliin deeman? Tiriqa. Maashoo sooraadha. Kanaan keessaa. Bishaan isaa akkami bishaan bareedaadha? Bishaan isaa wallahi tokkoffa. Bishaan isaa tokkoffa. Bishaan addunyaa irratti bishaan akkasaa mi'aawa. Jiran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biyya Islaamaa gabbuune burqaan amma agartan kun narraa goggogee qilleensina deemale hallayyaan gaduu isii fi fageenya isii caalaa namni jireenyaaf oksijiina feesisa. Oksijiina feesisa qilleensa wanni ja'an ardii kana jiran jira. Sa'a 8 yan ummi isaa shee kadumti. Asii kaasee bakki bishaan qulqulluu irraa argattu sa'a takka deema. Asiin ifaa ciibsanii ifaan nu dhaqu akkatti gisee asii ciibsan ifaan bakka silaa itti maqan maqa kana jaan achi deemtee bishaan hara dhuftee achi deemtee bishaan hara dhuftee osoo deemtu za'aa takka bishaan kana keessa bishaan waraabbachuudhaaf seenuu qabda jechuudha guututti hangaasi bakka uuvaa wanna tima nama liqimsitu jiru bakka ni beekan isaan irraa maqisiin jaan gisee bakka timata irraa maqisiin jaan viidiyoo waraabnee viidiyoon waa takka dukkanee mul'attu baatirii ibsinee baatirii naman ibsu halkanummaan akka as jala jiruu takka halkan akkanaa rabbiin duniyaa gubbatti nu agarsiifne jechuudha. Nuti obbatti raqni dhaame gurra qabannee uu jenna rabbiin tokkichi isaanii haa dirmatu uummanni keenyallee waan qabdaniin jechuudha. Rabbii bishaan boombarraa mana si obaasu rabbii haayilaandiidhaan si obaasu rabbii gartee dhiqata shaawaraan mana bakka firaasharraa kaateetuma oggulama tarkaanfattee akka dhiqattu haala si mijjeesse sallaaliiti uummata kanatti garaan jabaatinaadha rabbii isin haa laaffisu laafaa fi isin hin jenna obboleeyyan. Ganaa biyya kanatti hin deebinu yoo nuti eelaa asitti uummata keenya kana finnee asii baasuu baanne wanummaan nuti addunyaa kanarra jiraannuuf hin jiru. Waan manaamatti illee arguun nama sodaachisu. Namni amma kana harka galgala ni rafaame mee isin gannaa ilaallayyaa kana akkatti isin nama sodaachisu. Kana harkee namni nagaan ol deebi'ee mana galee ni rafa. Namni jiruun duniyaadhaa duba walii ol walii godhabdi rabbiin hoggaaniif tokko kanneen tokko dhiisu hogga tokko mijjeessee kaan dhiisu hoggaati bishaan moo bishaan boombaa kamitti dhiisu saayiba keessin jettu bishaan ayyaanii fi maarreedhaa kamturra bareedaa qeessee gidee ati filtu si jaalateetii miti mokkora rabbiin si katanuudhaa fi si kennee hoggaaniif kaan dhorkatu atis rabbiin as si fidee haala si geessu namni tokkollee jaalatee haala keessa jiru san yoo haalli bal'aa ta'e illee ifi hamii jeeffatu jiru rabbiin nama mitiisa haala kanaa kanaaf rabbumaatu uumuudha rabbii gartee bakka hallayyaa kana naqee bishaan si waraabsisiin saniitii rabbii bakka kanatti kadhalattee asii muka kaayyattee ilmoo ta'e akka isiin bishaan asii si waraabdu hin godhin akka nama baajaaj kontiraata fuutee fi ooma finaa ta'eetiin geessitu waa'u shaariyaa irraa kafaltee
ilmoon tee ganama huluma turaa fuula dhiqattee bishaan haayilaan dhugaadhaa bobbaa akkas rabbi sirraan godhin yaa rabbi alhamdulillah hijiitii waan kanatti waan qabdu birmadhuun si jaa obboleessa fi obboleettii islaamaa namni rabbiin harka faaya hundi jechuudha akka naannoo tanatti lafa jala deemuu haasofne malee lafa jala deemuudha beeki fakkeessinee jechuutti jiru viidiyoo isin agarsiitiin jira hanga takka jechuudha ani amma bakkeen ambu'e gaaraan fixee gaaree erga fixee booda akkana deemta bishaan dhuftu bishaan sana irraa maqi jaaniitiin sodaadhee ifti as deebi'e kajoolleen kun keessa ooltu jechuudha erga gabbuutee booda lafa tana jala ha qilleensin jirre hafuurri si qabamee akka waan makaddaa fuularra shaqaanii qin oksijiinii kun jiraachuu dhabuun namni bar go halayyuma sagaraa qotanuu bar dirqitti keessa tura qabu dadhabbii qotaa odoo taane yookaan itti boonna qotan dadhabbii qilleensa dhabuudhaatu hafuura namala ijoolleen kun tira kan namala sa'aa takka deemtee as jala bishaan fidata as jalaatti naasa gubbaayis warri ollaa kanaaf as boqqoo malee sa'aa takka deemu sa'aa lama deemu sa'aa duuba waraabadallaa ati maganta kami Hotu, asirratti mee hotu gabamu. Asirratti udah tuh tema. Mee hotu, agak tidak tinggal betul. Hanggam tak ada mana sih hanggam sih. Bukan sih ini. Nah, kayak gitu. Ada betul. Apa betul. Kita ramu kan. kali. Kamu abu. Memang mati. Kalau saya juga salah mau gitu dah dia mana jam tu. Oke. Oke. Dan bakir ada tu. Kamu sini. Nah jadi ada. Ada tak.